abbaan ilma keessa ilma abbaa keessa jira malee. Kanaafuu foon dhalate mucaa xiqqaa daa'ima xiqqaa dhalate san keessa abbaan jira mun jiru akka amantutti. Jira abbaan jira aangoo isaatiin kan dhalche gara biyya lafaatti kan dhalate. Maal abbaan erga jiraate erga daa'ima xiqqaa san keessa abbaan jiraate abbaan illee dhalatee jira jechuu gara Maryam keessa turee jechuu. Akka wanna keessanitti ittiin kun Yesuus Kiristoos akka waaqa ta'e beektuun beekasi. Akka ati jetteetu abbaan Yesuus hin keessa jira erga jette Yesuus ammoo gara Maryam keessa turee jira sagal. Beektuun beektan. Beektuun maal Yesuus maali waaqa ta'e? Yesuus Kiristoos Maryam waaqa ta'e gooftaa akka ta'e. Yesuus namaami maal Maryam nama deessi malee waaqa deessi? Waaqni dhalataa dur? Waaqni dhalataa karaa nafsiin itti mul'atedha. Kan du'e moo'ee ka'ee mirga dhalata Yesuus dhalachuu Yesuus jedhame macaafni waaqni dhalataa siin jedhe namarraan dhalataa waaqni. Foon uffatee gara biyya lafaa dhufe karri nuti cufamnee jireenya gaafa isin karra nu agarsiisa. Lafee haa uffatu foon haa uffatu yoo barbaade akkasiin jedhe abbaan waaqni ni dhalata tanuma qofa na deebisi namarraan ni dhalata waaqni. Isini karra nu agarsiisi daandii nu qabsiisi jettanii yeroo hundumaa kadhattu arra isa karaan sinif argamee jiru isa daandii sinif argamee jiru arra yu waaqayyo karaa nu agarsiisi jettanii itti deebita sasan itti deebita itti deebita sasan akkasiin jedhe na dhageeffadhu abbaan sin rabbi beeknaa akkasiin jedhe na dhageeffadhu yaa mucaa namni ana hin beekini abbaa hin beeku jedha ana keessan kan abbaan argamuu danda'u nama na beekutu abbaa beeka malee osoo nan beekin eenyumtu abbaa beekuu danda'u. Isin garuu karra nu agarsiisi daandii nu qabsiisi jettanii kadhattu yeroo hundumaa. Kanaaf karaan dhugaan jireenyi Iyesuus koottaa sinii jedhaa isa malee jira. Jira bishaan haa dhugdu agasitti xiqqoo qabbanoftu jaalattu dubbisaa shaadaa bira. Jaalattu dubbadhu ayyee miira keessa hin ta'e amma xiqqoo siidha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaazii shaahadaa tokko mee quba guddaa ka jedhu tokko yoo jala kana jiraate ol baasaa shaahadaan barbaadanaan jira. Torbee tokko ol natti barreesse yaa ustaazaa ani immoo ol bahii qabadhu yoo garee sitti sheer godhadhuuni maatii sodaadhaa jedha. Ani wallaahi rabbiin irraa na gaafataa sodaadheera maaliif shaahadaa na qabsiisi rabbii jedhi rabbii jedha. Ani sila akkamitti tiiktookii teekstiidhaan shaahadaa nama hin qabsiisanii akkamitti si qabsiisaa kootu jedhaanii. Sheer godhee fi jira garee kana mee jala kana yoo jiraate ol baasa asumaanuu gaafiidha yaa ustaazani sodaadheera jechuun rabbii jedhee na qaxarsa waan ta'eef namni honosoo du'e akkami rabbiin irraa na gaafata. Eessa jedha maqaan isaa eenyuun? Quba guddaa jedha jala kana maatii sodaadha jedha maaliif jedha ani wallaahi naaf galuu dide. Lakkoofsa tokko barreesse ana jedhi jala kana ana haa jedhume. Yoo jala kana jiraatte bireeski ol bahii shahaadaani wanta teekistiin nama qabsiisanii miti rabbii yoo rabbitti nama amanu taate jechaadha ol bahiitiin nama sodaatini namaaf miti namarraa sin gaafatu rabbiin lubbuu teetirraa si gaafata. Akkanaa nuun qabsiifnaati inni quba guddaa ka jedhu meeti. An sheer godhee fi kootti dheeni jira ustaaziin beekuun. Ittiliisi wannaan garuu ustaazii ana rabbiin irraa na gaafata rabbii jedhina jedhee rabbiin na gaafata rabbiin irraa si gaafata rabbiin irraa waan si gaafatu kun qabuuti kootu qabadhu jedhiin ammas yoo keessaanillee qabachuu barbaade yoo kamaatti sodaatu taate keessaanii abdii haa dubbisu abdiidhaaf lakkoofsa kan inni biyya jira nama biyya jiru wayiitiin sehaa abbaa caaliitti lakkoofsa bilbilaa kenneefi jira dheengaddas namni naa bilbileen jiru ani rabbii jecha sitti of kenne ati nama biraatti na kennite naan jedhaani waan godhu wallaalee jira. Akki gootu obboleetti. Kongo wajjin haasa'in kana wajjin takka waan siin jedhu sirriitti dhageeffadhu na jala haasa'in waan siin jedhu sirriitti dhageeffadhu. Kana wajjin haasa'in lakkoofsa abdii Muusaa irraa fuudhi lakkoofsa abdii Muusaa kenniif miimoodhaan isaa wal quunnami jedhiin wassalaamu alaikum. Okay bakka andoo mariif. Eesh ustaazii galatooma. Wajjin haasa'in kana wajjin wanni miidiyaa irra deemu waan fokkata hunda deema. Namoota argitan jala calistanii haasa'ina namni gariin nama saahira ta'uu danda'a nama maalii ta'uu danda'a sinni galtee akkasiidha ati waan gootu
lakkoofsa kan kee lakkoofsa isaadhaaf fuudhiiti abdiidhaaf barreessi yookaan lakkoofsa abdiidhaaf fuudhiiti isatti kenni khalaas yoo keessan qabachuu barbaade abdiidhaaf haa bilbilu ergasanii ammoo abdiidhaaf yoo bilbilee jedhee abdiin ni qabsiisa rakkoon qabu keessaan illee qabachuu barbaade yoo gubbaan illee qabachuu barbaade. Okay abdi kooluu na deebis bakka lakkoofsa isaa siisa. Ni deebiseera abshiri. Ishi galatooma dhiifama ka addaan isin kutuu kiyyaaf ustaazi. Abshiri. Abshiri. Kanuma basira teenyaa mi waan biraati basira teenyaa isaa addaan kutuun kan kee rakkoo miti. Okay. Eenyu kan biraa kan jiru obsinaan jirta dirribaa jirta? Jira. Ati hoo waaqa keenatti himuu dandeessaa ante? Yesuus waaqa jiraataa Yesuus Kiristoos kaa. Waaqa jiraata Yesuus Kiristoosii. Obsinaan kuni obsan kan mucaan obsinaan jedhanii itti baasan malee. Akkasiin jedhe dirriba. Waaqa meeqa qabdan isin kiristaanonni? Ammayyuu gaafiin kun isiniin deebine ustaaz. Sinti waaqaanoo yaallachuu gaafiin kun siin deebine. Dhugaa isiniin deebine gaafiin kun. Abboo haasawa dhiisi waaqa meeqa qabdan? Kana shakkine garuu gaafii biraadhaan see malee mi'a ta'u rakkoon qabu. Waaqa tokko qabna ishi. Waaqa tokko maasha Allah. Kiristaanni waaqa tokko qabaachuu waan xiqqaadha. Wannummaan nuti xaarrufu suma kana waaquma tokko ichaa jettaniifi. Okay, waaqni tokko jechuun abbaa qabaa akka ati beektutti. Waaqni tokkichi isiniin deebisaa al tokko viidiyoo naa bantu walumatti qabeen isinitti himaa. Har'a isiniin galu taanaan walitti qabdeen atti nimiin waan an jedhu qofa naa deebisi waan an jedhu kana qofa naa deebisi. Abbaa qabaa hin qaba naan jedhi. Deebii masaati ustaas kun asirra jira. Deebii masaachuu osoo deebii wayituun barbaadu ani waan tokko waan sirraa ragaa natti mul'isiin hin jenne ani. Yeroo ragaa si gaafate ragaa naa kenni. Abbaa qabaa siin jedhe waaqni. Waaqni abbaa qabaa. Gaaffii kana bishaanitti dhugaa xiqqootti akka qabatan. Waaqni tokkicha persanii sadii yookaan qaama sadiin kan mul'atedha. Abbaa ilma fura qulqulluu jedhama. Ani qaama sadii fi qaamaaf shan qaama kudhanii mul'atee siin hin jenne. Ani abbaa qabaa siin jedhe gaafii kiyya. Abbaa qaba gaafichatu sirrii miti ustaas kanaafan jedhe laa isan jedhu na dhaggeeffadha akka waaqa keenya gaafiin sirriin ta'in addunyaa kanarra jirtu abbo situ dadhabe jedhi malee gaafiin sirriin ta'in hin jirtu addunyaa kanarra gaafiin namni hundi isaatu gaafatu sirrima. Gaafiin akkami sirrii miti jettaadha. Abbaa qabaa siin jedhe hin qabu hin qaba jedhi. Waaqayyo moo? Waaqayyo abbaa qabaa. Waaqni tokkichi sun. Waaqni tokkichi waaquma tokkicha inni garuu akkuma nama siniin jedhe abbaa ilma fura abbaa qabaa siin jedhe abbaa qabaa maaf dadhabdise jirri maaltu jira dibeessa bakka kan. Abbaa qaba qabu hin qaba lamaan sanniin keessa tokkicha filadhu abbaa qabaa. Akkaataa kontekstii keenyaaf keessanii gaaficha garagara ta'e ustaas. Hin qaba yoo hin qaba ta'e hin qaba jedhi yoo hin qabu ta'e immoo hin qabu jedhi waan tokko dubbadhu malee. Haa ta'u gaa waaqa isa persanii kamina gaafachaa jirtu Yesuus Kiristoos moo? Persanii amma jira waaqni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan Yesuus Kiristoos jira. Maal persanii meeqa jira saa waaqni persanii wayii persanii jechuun bar waan uf danda'a jechuudha waan uf danda'a wahiidha waan uf danda'u wahiidha jechuudha persanii jechuun. Hiika keessan ta'uu danda'a gaa inni akka keenyatti immoo akkasumatti laa ustaas akka keenya